har'a keenyarra dhaabannee duuba keenya yoo yaadannu kaleessa akkas ture jenna. Barri itti aanu isiniif maali? Tokko tokkoof barri itti aanu dhimmoota keenya dadhabbii tokko malee salphumatti kan itti raawwannudha. Kanneen biroof barri itti aanu ammayyummaa haaraa uumuu ta'a. Kanneen kaaniif ammoo barri itti aanu rakkoof cinqii tokko malee qabatamaan kan itti jiraatanidha. Barri itti aanu kanneen jaallannu wajjin michummaa addaa kan itti jabeeffannudha. Isaaniif immoo barri itti aanu gonkumaa kan hin beekamneef kan hin ifoomnedha. Tokko tokkoof barri itti aanu carraa gaarii argame gammachuu waliin kan itti dhandhamanidha. Fayyadamuuf kan mijatu hundaa bakka tokkotti kan hammate tajaajila baankii dijitaalaa Oro Digital waliin jiruun gara fuulduraa amma eegaleera. Bor har'uma eegala. Baankii Oromiyaa milkaa'ina keessaniif hojjenna.